kan ini isin barsiisus isinii bahu tun ta'in miseensuma waldaa kiristaanaa keessanii ta'uu kootiif iyyuu nan boona. Akka hafuuraattis akka fooniittis baay'ee isinitti gammada. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, dubbii Waaqayyoo dhageessisuudhaaf namoonni hafuuraan guutamanii yeroo isaan dina jaajjanii dubbii Waaqayyoo na barsiisan lapheen koo hin gammada nana dhuga. Akkasumas immoo yeroo rakkinaatti akka qaleessaa fa'aa kanaa sirna awwaalchaa sirna gaddaa irratti argamtanii yoo isin akkas wal jajjabeessitan caalaatti kiristaanonni eenyuun akka ta'an garuu adda akka isaan ta'anii amantiin koo naa guddataa deema. Waaqayyoo galanna ta'u. Akkuma kanaan dura isin dubbadhee ani Itoophiyaadhaan dhufee Itoophiyaa Oromiyaadhaan dhufee moggaa biyya hafuurattis foonittis baay'ee booddee lafaa ta'e keessaa Yesuus Kiristoos garuu gooftaa waan ta'eef achittis inni mootummaa isaati humna isaa aangoo isaa hojii isaa hojjetuun ija kootiin argee harka kootiin qaqqabadhee bira ga'e. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Wangeelaa Maatiyos 5:7 irratti warri namaaf oo'an oo'a hin argatu jedha. Warri namaaf oo'an oo'a hin argatu. Yaa Kiristoos jenna. Yaa Gooftaa jenna. Oo'a qabnaa namaaf hin oo'inaa. Namni immoo nuuf hin oo'a. Namni akka inni nuuf oo'u dhibbatan beeka. Maaliif abbaan keenya haati keenya ibiddarraa, galaanarraa, beelarraa, rakkina adda addaa, bu'uu adda addaarraa nu qabanii nu oo'anii harma isaanii nutti qabanii bayeettiin guddisan nama nu oofanna. Bayee keessanii, haadha keessan, harmee keessan yaadadhaa. Namni nu oo'ee jira. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Egaa isin immoo namaaf hin oo'itu. Yeroo dubbadhu akkuma konseptii warra baadiyyaa dhufanii tanaasaa nana mataa inni baadiyyaa biyya koo begii jiru asitti dhufeen Ameerikaatti argee asitti dhufeen Yuurooppiitti immoo argee xinnuma isee bifa geeddarate malee sanuma bifuma geeddaratee xinnuma isee qaqqajeele malee sanuma. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo moggaa lafa dhufettis hin dubbatamaa dhugaadhaa asittis hin dubbatamaa dhugaadhaa. Wangeela Luqaas 16 lakkoofsa 9 hamma 31tti silaa lubi keenya gaarii godhanii nu dubbisaniiru. Waaqayyoon kadhanna. Yaa qulqullaa'aa tola abbaa keenyaa isa Waaqa jiraattu galanni ni haa ta'u. Ati nuu ho'ite utuu nu akka itti waliif ho'an hin hubatin qulqulluu dubbii keetiitiin akka itti waliif ho'an nu barsiifte. Gajjedhanii akka waliif hojjetan ol immoo nu qabdee gajjennee akka namaa hojjennu nu goote. Yaa Waaqayyo nu sooressoodha. Ayyaana laaqanna. Waan baay'ee mijeeffachuu namaa mijeessuu dandeenya. Gaarii gootee nu uumte. Yaa Waaqayyo ati gaariidha. Galanni nuuf ulfinni haa ta'u. Namaa oo'uu namaa hojjechuudhaaf immoo oo'a isicha ofii keetii nuuf ho'iti. Jaalala isicha ofii keetii nu jaallatte. Maqaa Kiristoos Yesuusiin laphee keenya keessa nu kaayate. Ofittoo har'umee waa'ee namaa kan quban qabne amantiidhaan hir'u nun taasisin. Hafuura Waaqayyoo Waaqa jiraataa hafuura Kiristoos Yesuusiin godhamanii warra ofii hojjetatan, warra namaafis hojjetan, darbanii immoo warra Waaqaa hojjetan, qomoo kiristaanaa, waldaa kiristaanaa, maatii kiristaanaa, nutuu kiristaanaa nu taasisee. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilaa isaa barsiisuu agarra. Maqaa isaa isa guddaa maqaa baay'ee Yesuus maqaa baay'ee qabu keessa maqaan isaa inni guddaan tokko Rabbi barsiisa. Dubbii keessa kan beektu Rabbiin akkasii jedhu
pedagoojii isaa qopheessee akka namni hubatu kan godhu akka fooniitu namni hin kaane Yesuus Kiristoos immoo galanni isaa haa ta'u waaqa dhugaadha nama dhugaadha humna waaqummaatiin barsiisa humna fooniinis immoo yeroo inni barsiisu agarra. Kanaaf maqaan isaa Rabbii barsiisaa jedhama. Kanaaf yeroo macaafa qulqulluu keessan qorattan akka gooftaa Yesuus Kiristoositti namatti barsiisu kan wangeela keessaa taasisu akkamitti taasaa konseptiin isaa maali akkamitti taasaa jennee takka hubachuu qabna. Fakkeenyaan asirratti har'amoo wangeela Luqaas boqonnaa 19 keessatti immoo fakkeenyaan barsiisa. Fakkeenya fudhate. Fakkeenyi inni fudhate sooressa fudhate. Hiyyeessa muka. Sooressa tokko godhe hiyyeessa tokko jedha Laazaariin. Sooressi keessaa Amoos keessatti akka dubbisaa turtan sooressa ofittoo akka inni ta'e Amoos cimsee dubbata. Warra ofittoo yeroo hundumaa ofumaa wayyaanis nyaatis isaanumatti. Amoos baay'isee yeroo hundumaa itti eegamu yuuqaa'oo baashaatti jira. Isin sa'oota baashaatti jira. Dirree baashaarraa saawwa baay'ee danii kuufan yeroo ka'an gara magaalaa ganda gooftaa isaaniitti immoo kuufan yeroo isaan akka jedha adeeman diraamaatikaalii haasa'a Amoos. Dirree baashaarraa nyaatanii kuufanii marga gaarii hora gaarii waliin galgalii ogummuudina isaanii jala gara bara gooftaa isaaniitti ol qabu. Isaaf Isaayyaasii haroonnillee sa'oonnillee gola gooftaa isaanii baranii namni kun ana wal'aana jedha yeroo eeggamu Isaayyaas. Sa'oonnillee gaangollee haroonnillee gola gooftaa isaanii baratanii itti baqatanii itti dheessanii namni na harka kootii uummanni akka bifa kootii ta'u kootii baafadhee uummanni attam na wal'aana attam na waaqessu attam na hubatu attam na fudhatu jedhee Isaayyaas keessaan sagalee Waaqayyoo beeka. Kanaaf Amoos yuuqaa'oo baashaatti warra namaa nuyi sa'atu yeroo baay'ee gara biyya adda isin deebisaa an sa'a biyya nama marga dheedus badaan agarree sa'a halala guutus badaan agarree nyaatisaa umuraa biyya guutus isin deebisaa saa'u dheedee erga kuuftee manatti galte erga manatti galte immoo ciiftee isa nyaatte isa dheedee immoo halala guutu tarii ijoolleen si'anaa sa'uma halala guutu yoo arganii beekan erga dhufeen daakoo qulqulluu koo ittee jite akkaan dhageenya. Sampai tiba-tiba setelah terbicara wae Petrus, wae dapat bersih-bersih. Esok dia muka bekan. Karena sahaja dia suci, temu halal dahulu. Harga sila sakinya ate, amma semua halal dahulu. Wae mereka ini mereka. Bukan Amoos warra kasih sore sore warra gara-gara nama hilal. Warra nama kubangkang ni isin sauta basyat. Amoos pokoknya aja kesati eenyummaa isaanii waa'ee nyaata isaanii waa'ee dhugaatii isaanii akka isaanitti mana isaanii ijaarratan akka isaanitti mana gannaaf bonaa qaban akka mana gammoojjiitti mana baddaa akka isaanitti ijaarratan lafa kaa'u. Waaqni keenya waaqa kaleessaati waaqa har'aati. Inni bara Amoos dubbatu har'as bara kootiin bara galanni isaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kanaan barsiisa. Fakkeenya sooressaatiin fakkeenya hiyyeessaa. Sooroma namni waa sadiin sooroma waa sadii cimaa jira. Tokko namni hin naalu haala warra isaanii ta'a. Tokko lama itti hojjeta jireenya fayyaa Waaqayyo isaaf kenne nagaa Waaqayyo isaaf kenne itti hojjeta. Gara biyya Ameerikaa erga dhufee waa ilaaluu jalqabee Amerikaan as biti sooroma jedhee takka itti naalu maal nooyyeessa dakuudha jarmeessaa hamma kana bu'aa sooromanii akkas ta'an jedheetan alamii isaanii kana ilaala. Hiikan ofiif kenne hin hojjetu nummu maayyoomne naan jedhoo filaale naa isaa kan ofii mootii gammoojjii abaddaadhaan dhufe guyyaa isaa barama guyyaa isaa Mentami nama amne, caciu pintu kene, nanti apa ne? Buya aku tu jadi caciu kamu. Rabi buatnya, ayo, kasih. Buya siapa mana dari kita segala
baasii laalti dargaggeessi galgala bunatti ni beelan baafnee eebuun baafnee dargaggeessi galgala beela aaduu aansaa eegdoosii kan ta'e godhu fee jaarsattiif jaarsitti isaa mul'ata qaba. Yoom sooroma yaa waaqa kana nu kan. Kanaaf sooromuun tokko hin hojjetanii sooroma akka Ameerikaa keessatti kan ittiin beekan gabaabaatti isaa. Sooroma nama hojjetee inni lammaffaan warra dhaalu carraa gadheen biyya keessa naannoo baay'ee warra dhaalee yoo mana kana ijaarte yoo qabeenyaa kana fidee gaafata kanaatu akka tapha kan jeena ilaalee abbayee koo akaakayyuu koo dhaalee ani immoo bayee koo dhaalee naan jira. Dargaggoo baay'ee biyya Ameerikaa keessa jirtan qabeenyaa gurguddaa biyyatti dhiiftanii akka keessa jirtan galagala yaadadhaa qabeenyaa sana addana teessanii hamma sana hin hortumoo hin hortallaan. Amma baan keessan hore biyya baan keessan baase mana baan keessan ijaare dargaggoo baay'ee qabeenyaa sana bakkeetti dhiiftanii itti qabata baay'eedhaaf as kan jirtan qabeenyaan isin addanaa qabdan isachii isinii caalaala isintu beeka ani beeku garuu amma seera kan beeku guddaa yoo dhufe qabeenyaan amma seera mukeessi lafees gatii guddaa godhate kanaaf warra ofii dhaalanii hin sooroma sagara biraadhaan inni sooromni lammaffaan tokko hojjetanii sooromuun jedhee lama warra ofii dhaalu inni sadaffaan isa jibbisiisaa hamma Afrikaa balaatti buusaa jiru saamanii sooru isammoo Daawit ifaan sadii lama godhan irratti eegama warri nama saaman hin saamamu akka girrisaa irraa girrisee tokko sooromi isaanii jedhama saamanii sooru. Karena Waaqayyoo haa ta'u Waaqayyoo umurii nuu kennee mootummaa sadii agarra. Darbii tokkichumaan dhufee Haile Sillaasee saamaan hin jedhu mootummaa Haile Sillaasee saamaan hin jedhu eetti namni ne saamne sa'a namaa lafa namaa qabeenyaa namaa horii baankii jiru eetti namni ne saamne barreessee nu qabate. Sa'a darabaa jirtu sa darabaatis sun harkaa saamee jedheen buna qixxee fuudhee yeessi walitti hirkatee namni walitti hirkatee fayyaa buna qixxee fuudhee sanamaa ture achumaan fudhatti ittiin jedheen namni amma isaa danda'ametti horii walitti qabatee magaalaatti malees mana ijaarratee namatti kiraayee kan kennaa ture achumaan mana keessa wal saamaa hin jedhan wal saamu. Xinnoo ture barreessee nu qabate yeroo sana keessa akkas ture amma immoo ammas dhufee namoota hindaaquu baay'een kaattuu qabne deeggarda shirriitti uffatanii caammaa barabaasoo qabatanii dhufanii biyyatti qabatan amma immoo miliyeenarsi ta'an attam taalaatanii Daawit garuu kan jedha barreessee bade harkaa bara warri nama saaman hin saamu Daawit sagalee Waaqayyoo jedhe andargee amachuu koomiti warra ammaa safuusuu koomiti biwaaqni jaajjiyaasa biwaaqni jaajjiyaasa eenyuun daakuu baay'ee kaattuun qabu gonnoffee taa'aatti dhasee dhufe shirriitti uffatee dhufe barabaasuu uffatee dhufe how they became millionaires at this time millionaires egaa Daawit akka jedhu hin barreessan harkaa barreessee bade kanaaf namni sooroma waa sadii hojjetee sooroma dhaalee sooroma saamee sooroma inni hojjetee sooromu Waaqayyo hin eebbisaa. Inni dhaala warra isaanii argate qabeenyaa warra ofii qabuun dubbii isa guddaadha. Hir'inni keenya yeroo baay'ee isa kana kan keenyaa waan warri darban hojjetan galagallee ilaalu. Mana warra kanaa tokko naatti ilaaltan caammaa kaakayyuu isaanii mana keessa kaa'anii taa'u. Eeboo kaakayyuu isaanii billaa kaakayyuu isaanii mana keessa kaa'anii taa'u. Warri adii warri Roobii warra Ameerikaa maal kana kaakayyuu dulaana kaakayyuu isaa bara hojjetee mana keessa kaa'ee manatti buuru. Roobiidhaan namni tokko mana baay'ee dhaqee gargaaraa ture. Mi'a namichi horii guddaa qabaa, bahumsa guddaa qabaa, damooza guddaa qaba. Mi'a baraa kana bitee mana isaa tuuleera. Mi'a baraa isa bitee tuule kana gaafa mana isaa haaraatti geessuudhaaf gaafa iddoon hin jiru iddoon hin ga'u. Kanaaf maal falli keenyaa gargaarree galaanuu keessa dandee gataa ture.
hojjetan gatii qaba, seenaa qaba. Kanaafi alanii sooromoo hojjetanii sooromoo saamanii sooromoo innaan beeku inni sagalee waaqayyoo ta'ee warra hojjetanii sooroman warra dhaalanii sooroman ammayyuu isaan karaa waaqayyoo adeemuu jiru. Deemu waa'ee deegaaf sooressaa isa hundirra hin deegalamni mucaan namaa hin deegamu. Mucaan namaa ol gadi hin ta'a. Jireenyi namaa akka daraaraa margaati jedha sagalee waaqayyoo akka hin daraara akka immoo hin collifu. Namni hin deegamu. Maa deega namni jennee yeroo baay'ee haasofna hin deega namni. Qalbii dhabuudhaan hin deegamu. Ilmi sooressichaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11:5 irratti abbaan isaa qe'ee hundumaa qaba. Lafumaa kireenaa hiriyaa abbaa kottiin jedhe. Qabeenyaa kana naa hin deemaa abbaan gara laafessaa abbaan mucaa isaan jaallata. Sila harmatti qabanii biddarraa galaanarraa eeganii guddisanii jedhe nama nuu oo'u qabnan jedhe warra keenya abbaa keenya haadha keenya nuu oo'an nama nuu oo'u jalqabaa isaan argine. Kanaaf abbaa mucaan nan deema gaafa jedhu ammas gara abbaatii qabeenyaa kanneen saaqee badi jedhee deemi yeroo inni jedhe badi jedhe deemi yeroo inni jedhe agarra. Mucaan immoo deegee deebi'e. Maa deegee mucaan suni qalbiidhaan akka tolii qabata wallaala. Qalbii dhabuun nama deessa. Hadhaa dhabuun hadhaa ammas gara original gara haasaa warra keenyaa achitti hin deebita. Mucaan kun hadhaa qaba ijoollummaadha. Ijoollee isaa dhaloota kee qabanii ijoollee baay'ee godhatu warri durii. Intalli kun hadhaa qabdi. Ilmi kun hadhaa qaba. Dhaara silaa keessaa yeroo isaan ilma hadhaa hin qabne waan isa ga'u bu'aa kennaniifi intala hadhaa qabdu yeroo isaan qe'ee isaanii dhaalchisan agarra biyya keenya keessatti. Ilma hadhaa hin qabne qabeenyaa kan ittiin kennan maaliif amma faffacaasee akka ilma badiisaa. Nama isaanii keessaa nama hadhaa qabu qabaniitu horii isicha bu'uura qabeessa dafee hin banne jiraatee dhaloota dhufu gargaaruu danda'u mucaa qulqullee wanti ta'e isa hadhaa qabu dhaalchisu. Kanaaf namni qalbii dhabe hin hiyyooma. Waa'ee hiyyummaa sa'uutan jira. Namni qalbii hin qabne hin hiyyooma. Sanyii dhukkubaa gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee Alaazaariin qabee nu barsiisu immoo agarre dhukkuba madaati. Namni dhukkubu namni fayyaa hin qabne hin deega. Dhukkubi Alaazaariin gooftaan ittiin qabee nu barsiisu dhukkuba madaati. Madaa dhukkubi madaa balaafamaadha. Totochoo hin jaallatu. Hojii hojjechuu hin jaallatu. Yoo tottochaan hin dhiiga. Kanaaf Alaazaariin sagalee waaqayyoo maal jedha? Baatanii dhaqanii balbal dura kaa'an akka inni sooressicha kadhatu jedha. Deemullee hin danda'u jechuudha. Madaadha. Dhukkubi madaa dhukkuba balaafamaadha. Hubadhaa gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisaa keessatti yeroo barsiisu waa'ee dhukkubaallee kan inni ittiin barsiisa kana keessatti dhukkuba isa balaafamaadhaan qabee nu barsiisa. Dhukkuba isa balaafamaadhaan qabee nu barsiisa. Dhukkubi madaa balaafamaadha. Kanaaf dhukkubi fayyaa dhabuun nama hin deessa. Qalbii dhabuu nama deessa, fayyaa dhabuu nama hin deessa. Deegoo hin jiru. Yesuus Kiristoosis immoo dubartittiin yeroo isheen nattee cubbuun seesee dhiifamnaan shittoo miila isaatti nattee bareedaa mataa isheetiin immoo gajjettee miila isaa yeroo isheen qulqulleessitee fitti hinaafaan hin dhugaanii. Waan gadi jabeessa kana gannattaa yeroo inni ittiin jedhu gooftaan sagalee guddaa tokko jedhee hiyyeessuun yeroo hundumaa isin jedhee yaa obboloota koo yaa obboleessota koo kiristiyaanotaa namni harka keessan qajeelu yeroo hundumaa lafa keenya jira. Namni harka keessan qajeelu yeroo hundumaa lafa keenya jira. Ameerikaa jiraatan mootummaatu sooshaaliidhaan dhukkubsataa alfa isee beelaa sikkoo beela baasaa namaa hin jiru. Mootummaan hin godha. Garuu amma kan isin kaa barbaadu nama harka keessan qajeelu jira. Yeroo baay'ee mana namoota baay'ee yeroo mana isaanii dhaqan bishaanii haayilaandiidhaan namatti baay'ee gaariidha. Hawarra sadarkanii beera kaayee konyeen tokko tarapheessaarra beera keekii cabaan tokko tarapheessaarra namichi kun keekii kanan beela ulaata beelaa dhufa mana keessan beelaa dhufa tarapheessaarratti bishaan ittiin waan kun ta'e argate yookiis dhuguma beela'ee yookiis sababa fayyaatiin fuudhee afaan keeyatee bishaan itti dhuguu jaallata. Bishaan itti duwwaa guuttanii dhiisinaa akka waldaa kiristaanaatti si yaadachiisa. Tarapheessaa warra duubaa keessan irra wanti namni afaan yeroo dhaabu haambuufatu yoo jiraatu eebba waaqayyooti namni achi keessan qajeelu yeroo hundumaa jira. Eessa biyya fagoo moggaa dhufee haasawaa asii maankaadha
baanu fudhatamu maal kanaaf namni harka keessa kajeelu yoo hundumaa jiru mana keessa karaa irratti lafa dhattanii namni harka keessa kajeelu mana hidhaa lubi keessan keessa malkaa ubaan keessatti hidhamaa turan keessatti anis hidhameera eegii biyya kottuu hojii lallabuu fadii keessa malkaamuun hidhaman mana sana keessatti hidhameera mana sana keessatti mana suuqinuu lammaseen geessuu keessa malkaamuun isi ragaa koodii gara nama jaatamaa ta'anii achi keessatti jiraata taraa taraa ciibna kana keessaa immoo nama baay'eetu dambidollorraa gimbiirraa fiisaa fidanii gidduutti darbatanii galu halkan takaatiin nu gidduudha halkan kan waamanii ajjisu bara isaan dubbatu haala isaan dubbatu namoota achi keessa dhufanii nu gidduutti halkan gatan keessaa kan hin yaadatu maa'inni namoota baay'isanii beela'anii eegdoosii ta'anii mufantu jiru milishaanii inni gamaa utuu fiisuu gamanaan ga'ee milishaa isa gamanaatti kenna inni gamanaan utuu fiisuu ga'ee isa gamaatti kenna inni biraa inni gamaan wajjii fuudhee utuu fiisuu fidee nu gidduutti lafaan nama namichi caammaatti baasee saddeetii moo hidhaniiru saddeetii laafeetti nama eegu ufanii faan balbalaatti saddeetiitti baasanii darbata nu gidduutti lafaan nama namichi kun gara adeemsa guyyaa sadii akkasitti fiisaa fidan miila duwwaa yoo dhufu he was exhausted eebota beela'aa daanqaadhaa kiristaanotatu mana hidhaa sana keessa jira ara duwwaa miti gara guyyaa baay'ee nutti deddeebinaan dubbiin akkasii midhaanuma yaadnu yeroo hundumaa lafa keenya ramna akkam fidu yeroo inni dhufu bishaan xubboodhaa warra bishaan qulqulluutti binnee keenya qulqulla yeroo inni dhufu bishaanii fi biddeen qunxuraa tokkotti ilaalla yeroo inni biddeen kana nyaatee bishaan kana dhugu namatu midhaan nyaataa hin jettani heenuma dhuga midhaanis bishaanis wal dubbaa beela'ee du'eera mana hidhaa keessa jirra mana hidhaa keessatti immoo namaa ho'in lafa jirtanitti qooqa namaaf agarsiisaa kiristaanonni lafa iddoo isin jirtanitti waan isin namaaf gootan waaqayyo inni isinitti amantanii isiniif kenna waaqayyo mana keenyaallee biddeen sana lafa gabaatii binnee of bira keeyyanna bishaanis warra qulqullina guyyaa bitannee keeyyanna jiraatan dhufan sanaa maaliif bitanne maa akkamitti bitanne garaa keenyatu jara kanaaf oo'e waaqni sun immoo horii nu kenna garaa oo'aamuu nu kenne waaqayyo jara immoo beela baafnee dheebuu baafneerra kan godhu gara nama jaatamaa taanee achi keessaa hidhamnee jirra kan godhu waradii kiristoos jettu waan kana godha mana kan immoo geeraa godhu kanaaf namni hin iyyooman jedhee qalbii dhabee iyyooman jedhee hojii dhabee hojii isee iyyooman isiniin jedhee inni namaa sa'utti jiru nagaa yoo qabu namni hin iyyooma nagaa gara nama jaatamaa taanee taraa ciimnaa hojiin hin bari gaafa sana nagaa biyya koo lafa ture keessatti guyyaa hin taa'u halkan dhufanii wallooluudhaaf qaanii magaalaa kana ganda kana gadhiisaa lagatti naqaan hin jedhu lagatti namni ijoollee keenya gurrannee laga dhadheeramna ganammoo achi ol dhumna hojii hin taanu nama duwwaa miti sagalee dhukaasa qawwee kana kan baqatu bineensis hin baqatu sareen hundis hin baqatti ganda keessaa yeroo isaan meeshaa kana walitti gadhiisanii nagaa qabuun nama hiyyoomsa nagaa qabuun fayyaa nama dhowwaa hojii nama dhowwaa nagaa qabuun nama hiyyoomsa ji'a keessaa biyya Ameerikaa keessa tokko dhaqee ilaalaa hin ture namni namoota na wajjin deemaa turtan jirtu hoomaa gafarsaa kumaatama ta'utu karaarra yaa giraafikiin ijaajjee karaa ittiin gaanamaan jedhe namatti dhowwa inni nama darbaa hin isa makiinaan darbaa jiru calluma kooree deema karaa kanarra gafarsa nagaa qaba gafarsa ammanaa gadi daggaa nagaa qaba ilaa biyya nagaa jenna ilaa biyya nagaa nagaa qabu nama hiyyoomsa nama dhukkubsa kanaaf deebiin dhufa qalbii dhabuudhaan fayyaa dhabuudhaan nagaa dhabuudhaan biyya keenya Afrikaa kan hiyyoomsee namaa gadi godhaa jiru kan yeroo hundumaa kaaboo fudhatee gannu harkisu qilleensi isaa gaarii wanti hundumtuu gaarii nagaa dhabnee hiyyumminutti taphataa jira waaqayyo waaqa nagaa biyya keenya kadhadhaa kiristaanonni warra kadhatanii argachuu
beektan warri kadhatanii argachuu dandeessan Waaqayyoon biyya keenyaaf kadhadhaa. Kanaaf deegii hin dhufaa. Deegaan akka nu gidduu jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haasa'eera. Har'as ija keenyaan namoota deeganii nu gidduu deddeebi'anii harka namaa kan jedhan agarra. Kanaaf namni hin deega. Fakkeenya kana fudhatee gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee sooresichaa yeroo inni dubbatu agarra. Sooresichi immoo qannootti jiraata. Alaazaar nama fayyaa dhabee dhukkubsatee rakkatuudha. Kanaaf sooresichi itti bashannane jedha. Ofii isaatii hin nyaataa hin uffata gaarii jedhe. Alaazaar afaan balbalaa taa'ee yeroo isa kadhatu galagalee hin ilaalle jedha. Garaa ho'aa qabu Waaqayyo isiniif haa kennu. Itti lixa koo irratti warri namaa ho'ani ho'aa hin argatu. Warri namaa ho'ani ho'aa hin argatu. Har'a warri namaa ho'ani warri namaa falfalan warri yeroo hundumaa namaaf jedhanii waa godhan yeroo hundumaa hin jiraatu. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa keessatti hamma waraa kan isheen jiraattee guddataa hojii ishee hojjetaa jirtutti ho'a biyya lafaatti agarsiisa. Ho'a biyya lafaatti agarsiisa. Biyya keenya keessatti mishiyoononni baay'een dhufanii dhukkuba keenya keessa galanii nu fayyisuudhaan, beela keenya keessa galanii nu gargaaruudhaan, walaanuma keenya keessa galanii nu barsiisuudhaan, ho'a nutti agarsiisuudhaan xinnoo akka nu ol hin nu godhaniiru keessatti naannoo nan ture keessatti naannoo warra kaanii isintu beeka. Misyoononni kun carraa argadheen gara biyya isaanii Yurooppii dhaqee ture. Warra na bira turan sana warra na wajjin dhoqqee awwaara bokkaa keessa na wajjin namuu naanna'aa turan san arge. Dubartoota babbareedduu dheerumaaf ta'antu dheerumuu dhiisee hojii wangeelaa hojjetaa ture. Dhiirota biyya sanatti barumsa isaanii baratanii barumsa biyya sanaatiin guddaa ta'antu gadi bu'anii nu wajjiniin wangeelaa hojjetaa turan. Gaafa biyya isaanii dhaqu jarreen sun jarran nama sooressa miti. Warra sooressa miti gaafa dhaqee biyya isaanii dhaqee ilaalu. Warri dubartii dulloomanii haadha ta'anii abbaa manaa gurmaanii heerumatu wangeela lallabanii yeroo isaanii darbe. Warri dhiiraa karaa manamaa ta'anii jiraatu. Utuu isaan biyya keenya keessa naanna'anii yeroo barumsaa isaan darbe biyyi isaanii immoo hin fiiga. Garuu biyya keenya akka isaan ol nu butanii arge nu gargaaruudhaan. Gooftaatti kan jaalatamtan kiristaanota biyya kana keessa jiraatanii Yurooppii keessa jiraatanii kan waldaan kiristaanaa ishee yaadachiiftu. Galgalaa biyya keenya ilaalaa. Ho'aa fi hamma humna keessanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sooresichi Alaazaariif ho'uudhaaf garaan itti jabaate. Guyyaa dhumaatti Waaqayyoo yeroo inni Abrahaam keessaan Alaazaar namicha sooresichatti akka inni haasa'u barre. Sagalee Alaazaarii dhageenye sooresichatti sooressaa fi Abrahaam haasaa asirratti. Abrahaam jireenya bara baraa keessa jiraatee mootummaa Waaqayyoo keessa jiraateedha. Sooressichi qililee dagaannam keessa jiraatee isaanii haasa'u diraamaa kana agarra. Ataan kee achumatti fitte utuu namaa nooyin nyaataa uffataa bashannanaa turte achumatti fitte. Ilaa isa kanaan immoo mootummaa Waaqayyootu kennameef jedhee Waaqayyo Abrahaamiin yeroo inni haasofsiisu diraamaa kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisa. Gooftaatti kan jaalatamtan obboloota koo obboleettota koo kennaa guddicha Waaqayyo nuuf kenne. Kennaa isa guddicha. Kennaa guddicha nu qabnu. Maali jettan? Fayyaa kootii kan jettan fayyaa kan caalu. Mootummaa guddaa mootummaa kootii kan jettan mootummaa kan caalu. Qabeenyaa fira keessa irraa dhaaltan guddaa kan qabdan kana kan caalu. Kennaa guddaa Waaqarrattis lafarrattis ilmaan namaatiif bu'aa buusu tokkicha ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin nuuf kenne. Wangeela Yohaannis 3:16 Waaqayyo tola akkasumatti biyya lafaa jaallateera jedha. Waaqayyo tola isin jaallateera. Kennaa guddicha nuuf kennuudhaan. Innis gara biyya lafaa yeroo dhufetti isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin rukunne tun ta'in isa beelli keenya eeguun keenya dhukkubi keenya nagaa dhabuun keenya garaa isaa rukutu ta'ee gara biyya lafaa dhufe Ibroota 5:15 dubbisee lamuun dubbisaniiru isa dadhabbiin isaa garaa keenya hin rukunne gara biyya lafaatti nu ergine. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa rukunne gara biyya lafaatti nu ergine. Isa beelli keenya daarri keenya nagaa dhabuun keenya deegi keenya dhukkubi keenya wal dhalli keenya garaa isaa rukutu tokkicha ilma Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos siin
gara biyya lafaarratti Waaqni nu erge. Kennaa guddaan nu qabnu isa kanaadha. Kennaa kana qabna. Kanaaf warri hafuuratti hiyyeessota ta'an haa gammadan jedha. Gammadaa kiristaanotaa Maatewos 5:3 irratti warri hafuuratti hiyyeessota ta'an haa gammadan. Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa argatanii jedhee yeroo inni mul'atu agarra. Jireenya irraa hafaa isa kennu Wangeelii Yohaannis 10:10 irratti jireenya irraa hafaa isiniif kennamu. Jireenya irraa hafaa galanni Waaqayyoo isa hafuuraadha. Isa foonii nuu kenneera. Argaa fayyaa keessan, nagummaa keessan, dhimma baasaa ooltan, lafa dhaqaa ooltan, sammuutti hojjetaa ooltan argaa Waaqayyoo bayii godhee gaarii godhee nu uumeera. Hafuuraanis immoo jireenya irraa hafaa isa nuuf kennu tokkicha ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo nuuf kenneera. Fooniinis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra beela'an beela baasuudhaan Wangeela Maatewos 5:32 irratti namoota warra beela'an akka isaan beela ba'anii fi ho'a yeroo inni agarsiisu agarra. Fooniin ho'a nutti agarsiiseera. Hafuuraan ho'a nutti agarsiiseera. Kanaaf Waaqayyoo kennaa caalu tokkicha ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo inni Waaqarraa nuuf ergitu agarra. Abrahaam Waaqayyotti amanuudhaan qajeeltoo ta'e. Nama nagaa ta'e, nama qajeelaa ta'e, nu kiristaanonni maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Warra Roomaa 1:1-8tti faarsaa 32 irratti nu kan fayyine Kiristoos Yesuusiin isa abaarsa keenya fudhateen, isa irra daddarbaa keenya fudhateen fayyinee qajeeltoo taane nu kiristaanonni. Roomaa 1:1-8tti faarsaa 32-1tti irra daddarbaa keenya, seerarra daddarbuu keenya, dagannaa keenya isa hundumaa obbooddeetti dhiisee qajeeltoo nu godhe Kiristoos Yesuusitti amanuu keenyaan qajeeloo taane. Qabeenyaa keenyaan akeeka Kiristoos Yesuus fiixaan akka baafnuuf, warra dhaban akka gargaaru, waldaa kiristaanaa akka ijaaru, wangeela mootummaa Waaqayyoo akka lallabnuu fi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus keessaan nu jaallatee akeeka isaa kan akka nu fiixaan baafnuuf Waaqayyoo Kiristoos Yesuus keessaan jaallate. Lafa horiin keessan jiru garaan keessan jira. Lafa horiin keessan jiru garaa keessan jira. Yesuus jireenya horiitti isa furatti sirraa waan nuuf kenneef nummoo akeeka isaa fiixaan baasuudhaaf mana Waaqayyootii fi warra akka keenya qajeelaniif waa hiixachuu qabna. Yeroo baay'ee qodaa aarsaatti waa hiixan. Yeroo qodaa aarsaatti waa hiixattan horii keessan Lukaa yaadi keessan dhaqee lafa horiin keessan jiru ilaala. Horiin sun immoo maal hojjete jettanii sammuu keessatti yaadu akeeka Kiristoos fiixaan baasa. Gara horii sanaa kan ilaalan immoo jiru hiyyeessonni ittiin beela ba'a, ittiin dheebuu ba'a, ittiin dhukkuba kootti fayya. Mana Waaqayyoo keessa waan hundumaa jira. Warri Waaqayyoo waan nu godhu qabeenyaan isaanii mola qodaa sana keessa kan jira kan jedhani hiyyeessonnis gara qodaa sanaa ilaalu. Gara qodaa sanaa yeroo ilaalan horii sana iddoo sanatti horii walitti qabame maqaa eenyuutiin walitti qabame yeroo jedhamu maqaa Kiristoos Yesuusiin walitti qabame. Yesuus Kiristoosiin galateeffatu warri qodaa sana keessaa dhimma ba'an. Warri ofii keessanii jireenya irraa hafaa argattanii qodaa sana keessa waa buuftan immoo anis akeeka Kiristoos fiixaan baasee beelaa beela baasuuttan jira, daaraa baasuuttan jira, dhukkubaa fayyisuuttan jira jettanii garaan keessan lafa horii keessanii jira. Garaan keessan lafa horii keessanii yeroo jira garaan keessanii garaan Kiristoos. Akeekni keessanii akeekni Kiristoos tokko ta'e akkasitti duuka buutuu Kiristoos taanee namaafis Waaqayyoofis hojjenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa nuuf ho'e isa nutti agarsiise akeeka isaa fiixaan baasuudhaaf yeroottis yeroo maleettis warra hojjetan kiristaanota ijoollee Kiristoos Yesuus ijoollee kakuu haaraa akka namaatti akka waldaa kiristaanaatti akka biyyaatti warra namaafis Waaqayyoof hojjetu Waaqayyoo nu haa taasisu. Nubi keenya achi dhufanii kadhataan nu xumuranii sagantaa jiru gaggeessuun galatoomaa Waaqayyoo eebbisu. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa sagalee nutti dubbatteef.
yeroo hundumaa jireenya keenyaaf kan ta'u karaa nu agarsiifta. Biyya lafaa keessatti waamichi keenya maal akka ta'e sagaleen kee addaan baasee nutti hima. Wal gargaaruudhaaf, walii ooguudhaaf, walii dhaabachuudhaaf, isa beela baasuudhaaf, isa rakkate rakkina irratti gargaaruudhaaf. Inni kun itti gaafatamaa ijoollee Waaqayyooti kan kiristaanotaati kanatti nu waamte. Miidhama biyya kee lafaa keessatti argamu ijoolleen Waaqayyoo calluma jedhanii ilaaluu hin danda'an. Yeroo namni dhugaa qabu dhugaan isaa duraa dhokatu. Yeroo namni garmalee miidhamu, yeroo namni garmalee beela'uuf dheebotu, yeroo namni garmalee saamamu. Ijoolleen Waaqayyoo dhugaa dubbachuudhaaf biyya lafaa keessa jiru. Maaliif kun ta'a, maaliif sun ta'a jedhanii ittiin mormuudhaaf. Har'a hin argina biyya lafaa keessatti rakkina gurguddaa ta'aa jiru. Keessumaa biyya keenya keessatti lafa dhugaan dhokate. Lafa namni garmalee dhidhiitamaa jiru. Lafa saamichi jiru. Lafa walii ooguun dhibe. Akka kiristaanotaatti calluma jennee wanta ta'aa jiru ilaaluu hin dandeenyu. Itti gaafatama qabna. Gooftaa akkati nu gargaartuuf si kadhannaa, dubbii dhugaa dubbachuu akka dandeenyu, qabeenya keenya kennaati nuu kenniteenis warra gara keenya ilaalan akka gargaarus ati nu gargaari. Tarii waa'ee hiyyeessa kanaa fi sooressa kanaa yommuu dhageenyu yeroo baay'ee dhageenye irra ta'a. Balleessaa isaatii kana gochuu sana gochuu ture jennee waan nu lakkoofnu baay'eedha. Tarii sooressichi nu ilaata. Kana biyya lafaa keessa kan jiru. Gegeddarataa ture jedha. Uffata haaraa jedha. Gatii mi'aadhaanii jedha. Mana keenya keessatti sooressichi inni guddaan sun nu ilaata. Warra dagatan, gargaarsa keenya warra barbaadan, harka isaanii nutti bal'isaa kan jiran, iji isaanii gara keenya ilaalaa kan jiru. Isa ilaaluu dadhabnee, yaadachuu dadhabnee, waa'ee ofii keenyaa duwwaa kan yaadne, sooressicha kan fakkaannu nu ta'uu danda'a. Qalbii akka diddiirrannu nu gargaari. Yaadni keenya, ilaalchi keenya yaa Waaqayyo gara warra gargaarsa keenya barbaadanii ilaaluu akka danda'u, amantii keenya hojiidhaan mul'isuu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaari. Dhaga'uu duwwaan nu gargaaru, beekuu duwwaan nu gargaaru, mana kee dhufuu duwwaanis nu gargaaru. Isa dhageenye yoo ittiin jiraanne hojiitti yoo hiinye duwwaadha. Kiristiyaanummaan isa kanas nurraa hedda. Garma kanas galateeffannaa sagalee nutti dubbatteef Baakkeenya obboleessa keenya Luba Mikaa'eliin kan nutti dubbates jireenya isaa bultoo isaa hundumaa akka ta'e eebbiftuuf immoo si kadhanna. Maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uuti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo qabaanne hundumaatiif baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Amma gara sirna kennaa qulqulluutti adeemna. Gara dhumaatti fidaa jira sagantaa keenya. Lakkoofsa yartuu faarfannaa 77ffaa. Lakkoofsa yartuu ergaa faarfataatii kennaa qulqulluudhaaf qophoofna. Macaa faarfannaa keenyaarraatii faarfannaa 77 mee hundumti keenya kaanee dhaabannee faarfanna. Lakkoofsa 1 jalqabee amma lakkoofsa 3tti kan nu faarfanna. Kan fannifame fayyisaa yoo ilaalte ati waamma hin fayyitaa. Egaa laali yaa lubbuu hin fayyitaa. Isa siif qalame ilaali. Siif du'e kan fannifame fayyisaa yoo ilaalte ati waamma hin fayyitaa jennee faarfanna. Yes, I am.
mootummaan kan keeti moo humnis garannis barumara. Ameen. Nagaan Waaqayyo gooftaa machaa hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Amma maaddeen tokkummaa maaddeen jaalalaa qophaa'eera. Yaadaatii irraa hirmaadhaa. Ammas na deebitin akkas nagaa waaqaafatti na si gaafadha. Nagaan siif haa ta'u boleessa fedha. Nagaa walii kennaati kotta. Lubooti gara fuulduraatti dhufu nagaan Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ilmaan nagaa, intalli nagaa gara maaddii kanaa kotta. Warri nagaa buutan hundumtuu kotta. Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa baay'isu. Gara maaddii kanaatti kan dhiyaatan tarii keessummoota yeroo gidduu jiraatan waldaa kiristaanaa keessatti lafa turtanitti irbaata qulqulluutti dhiyaachaa turtan yoo taatan nu wajjin dhiyaachuu hin dandeessu taa'aa bakka isin eebbisu. Waldaa lafa turtan keessatti irbaata qulqulluutti dhiyaachaa yoo turtaniitu ta'e kennaa qulqulluu jechuun maal jechuu akka ta'e barattanii hubattaniitti yoo taatan nu wajjin dhiyaachuu hin dandeessu. Garuu kennaa qulqulluun maal jechuu akka ta'e barattanii otoo hin hubatin sababii namni isin biraa ka'e duwwaatiif dhiyaachuu isin barbaachisu itti dhiyaataa yoo turtan garuu eenyuun yoo taatan gara maaddii kanaatti dhiyaadhaa. Waaqa isin haa eebbisu.
One fair, Koti ko kesum tu. Come on.
mohiyaadhanna yaa Waaqayyo waa'ee saba keenyaa isa dhumaa jiru isa du'aa jiru waa'ee isa mana hidhaa keessa jiru garaagaraatiin miidhamni gurguddaan irra gahaa kan jiru fuula kee duratti dhiyeessina. Nuuf tokkummaa nuu laattee warra walii wajjin dhaabatan wal gargaaran maaddii tokkorraa warra hirmaatan nu goote. Sabni keenya baay'eesaa karaa adda addaatiin tamsa'eera. Mana isaatti, naannoo isaatti, mana barumsaa isaatti, maasii isaa irratti ajjeefamaa jira. Dargaggooti keenya hidhaa keessa jiru, beektoti keenya ari'atamaa jiru. Yaa Waaqayyo gara saba keenyaa, gara saba Oromoo ilaali. Rakkina saba kanaa hiikaa guddaa kennuu kan danda'u si duwwaadha. Waan nuyi goonu muraasa. Ati garuu Waaqa seenaa jijjiirtu, Waaqa haala geddartu, Waaqa jabaa laaffisuu dandeessu, Waaqa waldhaalaa beekaa gochuu dandeessu. Geddaramni hundumtuu si biraa dhufa. Amantiidhaan si eegganna. Saba keenyaaf, biyya keenyaaf geddarama fidi. Yaa Waaqayyo iddoo garaagaraa kan jiranis immoo saba keenya kan fakkaatan ari'atamaa du'aa kan jiranii, reebamaa kan jiranii jiru. Gondar keessa, Gojjam keessa, Gambeela keessa iddoo garaagaraatti yaa Waaqayyo baay'een dhumaa jiru. Haala kana keessa saba keenya baasi. Yaa Waaqayyo immoo iddoo ana nuu laattee jireenya kana nuu kenniteetta akka hin daganne, ofittuu akka hin taane, warra oo'a hin qabne akka hin taane, dubbii sagalee kee keessatti irra dhageenye jireenya keenya keessatti mul'isuu ittiin jiraachuu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaare. Isatti nu jaallatti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Garaa keessanii gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isina eebbisu, isina eegu. Waaqayyo fulasaa isiniif haa ibsu, isinitti araaramu. Waaqayyo fulasaa gara keessanitti adeemsu, nagaasaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadanee Waaqa tokkootiin. Ameen. Ta'a. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa keenyaa isuma kanarratti xumurra. Amma dhumaatti obsitanii duukaa bu'uu danda'uu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaan har'aa guyyaa eebbaa haa ta'u. Waaqayyo karaa hundumaatiin nu gargaaraa jira. Garuu kana bira darbuu hin dandeenye. Silaa lubni Mikaa'elillee dubbataniiru guyyaa kaleessa wagayii ta'e irratti namni mana kana guutuu ture. Waaqayyo karaa garaagaraatiin walitti nu qabee nu jajjabeesse. Maatii sanaaf illee jajjabina hawwina. Garuu wantani waldaa kiristaanaa kanatti dubbachuu barbaadu tokkummaa isin agarsiiftan, harka wal qabattanii dhaabattanii iddoo barbaachisu hundumaatti gurmooftanii dhaabachuu keessan kaleessa yommuu arge dhugaasaa dubbachuu baay'ee na gammachiisa. Inni kun isa jalqabaa miti waldaa kiristaanaa keenyaa keessatti haala hundumaa keessatti sabni addana jiru. Baay'ee walii wajjin dhaabata. Mana keessanii nyaata qopheessitanii, horii kennitanii, iddoo qopheessitanii, akka ijoollotaa, akka dargaggoo dhaabatanii ergamtanii obboloota, obboleettota iddoo garaagaraatii dhufan keessumsiisuu danda'uun keessan dhugaamatti seenaa hin irraanfatamne seenaa guddaadha. Gara fuula duraattis Waaqayyo kana gochuu akka itti fufnu hunduma keenya haa gargaaru. Baay'ee fayyaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Amma warri lubooti duraan dursinee gadi baanaa balbala irratti nagaa isin gaafachuuf akka nuu ta'utti daqiiqaa tokko booddee gadi ba'uu hin jalqabna. Yeroo asii gadi baanu galma Asteer Gannoo seenaa bunni shayeen qophaa'ee nu eegaa jira. Sababii ta'eef achitti ol seenaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Don't